Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa namoonni 33 biyyattii keessatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo hundeessuuf hoogganuu akkasumas miseensa ta'uudhaan yakka shororkeessummaa raawwatan jechuudhaan mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti mannaa dhiyeessee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaallannee dhiyeessa. Galmee Habtaamuu Milkeessaafaa jechuudhaan abbaan alangaa himata kan irratti bane namoonni 33 kun nagaa uummataa balaarra buusuuf lubbuu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuuf mootummaa irratti dhiibbaa godhee aangoo qabachuuf kasossoo'uuf paarlaamaa Itiyoophiyaa shororkeessaadha jedhee kan ramade adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa ta'uun damee dargaggoota jaarmayichaa qeerroo bilisummaa jedhu gurmeessan jedha himannaan dhiyaate. Hojii kana gaggeessuufis maqaa afooshaa jala gugachuun ta'uu ibse keessumaa himatamaa tokkoffaaf lammaffaa akka ta'an obbo Habtaamuu Milkeessaa fi gargaaraa saajinaa Caalaa Fiqaaduu jaarmayaa shororkaa ittiin jedhe ABO keessatti miseensa ta'uudhaan caasaa shororkaa biyyattii keessatti diriirsuudhaan qeerroo bilisummaa jechuun gurmeessanii hoogganaa fi akkasumas murtii kennuun itti hirmaatan jechuudhaan himate. Kanneen hafan himatamtoonni 31 immoo miseensa ta'uudhaan itti hirmaatan jechuudhaan himatee jira. Himatamtoota 33 deebii akka kennaniif baatii dhufutti beellamni kennameera. Himatamtoota kana keessaa hojjetoonni mootummaa, miseensonni poolisii, namoota hojii dhuunfaa irratti bobba'an akka jiran galmeen kan mul'ise yoo ta'u, irri jireessi isaanii jiraattota naannoo Boolee fi kaan immoo Sabbatarraa ta'uu isaaniif galmeen ni ibsa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Nutis abukaatoo namoota 32 ta'uudhaan kanarra dhaabatan obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiifnee jirra akka jedhu. Namoota Boolee Bulbulaa jedhaman isa namoota 33 isaan kun hadda hin dhiyaatanii nama 33 keessaa nama 32 natu abukaattummaa dhaabataa fi dakatti illee natu hordofaa ture. 33ffaa yookiin immoo himatamaa 25ffaa abukaatoon mootummaatti dhaabataa fi haaluma kanaan himannaan dubbisanii raawwataniin booda irratti mormii qabdu jennaan mormii hin qabna jenneeni guyyaa beellamaa isinii kenninaa isarratti rakkinna jiru hunda isaatu qindeeffadhaa fi sirreeffadhaa fidaa jedhanii beellamni caamsaa bultii 24tti qabame jechuudha. Asirratti obbo Wandimuu warri isin jettan kun jalqaba yeroo hidhaman 33 kana turan moo kan biroon jiru? Gaafa qabaman sani gaarii 19 iddirii yookaan afooshaa qabanii afooshaa sanirratti warri argame gara nama 56ti. Namoota isaan kan akka iddiriititti illee qindeessaa turan kan akka artist Girmaa Xurunee namni jedhamu faati waan amma maamiltootiin itti himataman kana hojjadhe jedhee mana murtee sadarkaa tokkoffaa irratti kan ragaa ba'e hin himanne. Ragaa abbaa alangaa ta'anii gadhiifame. Maaliif gadhiifameen? Kun gaaffii seeraa guddaadha gaafa. Namni lama yoo waliin yakka hojjate namni lamaanuu himatamuu qabaa mire akka seeraatitti sila. Artist Girmaa Xilahun kan jedhamu kun waan amma jarri maamiltootiin itti himatan kana muluu wajjin hojjadhe anis hojjadhen jedhee dhaddacha san irratti gaaffii kana kaasuuf laallaan dhaddachi mana murtee sadarkaa duraa kan araadaa san jechuudha inni beellama qabna malee ishuu keessa hin gallu. Qabxii falmii keessa waan hin galleef mana murtee sadarkaa itti aanuti irra gaafadhunaan jedhanii inni kun garittuu 56 keessa namni himannaan irratti dhiyaate nama 33 isaan kun wani hin himatamne jechuudha. Egaa amma warri kaanni hundumtu gadhiifamnaan 33 kun himataman jechuudha. Amma isaan kun bakka jiran hin beekan waliigalatti amma maamiltootiin orgaanatti himani si'a duraa oduma fooshaa san raawwachaa jiru namni qabamne 56 turan. 56 kun qabamanii maakalaayii keessa gadi 4 turanii 23 oma hundi gadhiifaman jechuudha. Biyya sanatti afooshaa qabaatanii walitti deemuun yakka maaliif qabaman? Yakka ta'uun qabu dhugaadha ijaan argine malee galmee qabu buusii walitti buusanii waajiruudhaaf malee dhimma amma itti himatamne kana hin beeknu. Garuu sadaasa 19 san gaafa isaan qabaman kun namni maqaan isaa injiinar Girmaa Xurunee jedhamu odoo nu diriidhaaf seennu ol seenee alaabaa ABO nutti hire. Maal hoggaani jenneetiin alaabaa kana gaafannu automaatikaalii poolisiin qabee giddiidhaan alaabaa kana nu qabsiisee viidiyoo nu kaase. Wanni isin dinqisiisu immoo inni hin qabamne injiinariin sun kana gurmeesse. Iddirii kana kan dhaabachuu dandeetta yoo tokko shaniin gurmooftan jedhanii tokko shaniin illee kan nu gurmeesse artisti Girmaa Xuruneeti injiinar Girmaa Xurunee kana jedhani. Injiinariidha moo artistiidhaan? Injiinariidha tokko injiinar Girmaa Xurunee tokko immoo artist Girmaa Xurunee maqaa akaakayyuutiin illee akka addaan baafadhu
Dhaddacha irratti gaafii dhiyeessinaan dhaddachi kun artistiidha kun injiineriidha kanaanu addaan baasuu dandeettanaan jedhee an silaa namni tokkotti maqaa lama baafatee si'a tokko artistiidha jedhee si'a tokko injiinara ofiin jedhinaa jedhee maqaa akaakayyuu akkanatti man gaafadheen ture. Seera irratti immoo namni lama yoo maqaan isaa mookshee ta'ee wal fakkaate akaakayyuudhaan addaan baasan malee ogummaan hin gotu. Dhaddachi garuu akka carraati kun artistiidha kun injiineriidha kanaan addaan baasanaa jedhee namichi artisti Girmaa Xurugee kun immoo ragaa baalangaa ta'ee dhiyaate. Akaakayyuu isaa himachuu hin faqqanne dhaddachi illee dhiibinaan jennaan uman dhiise jechuudha mana murtee Dakaat irratti gaafa. Isaan silaa duriyyuu afooshaa sana keessa jiru. Isaanis mataa isaaniitti keessa jiru kan ijaaranis isaanii kan namoota qabaa koottaa afooshaa kana gurmeessina jedhanii namoota akka nama atis tokko qabisiidhe tokko qabisiidhe jedhanii jalqaba nama 3, 4, 5 wal qabanii 2007 hagayya keessa jalqabanii amma gara nama 56 gaafa qabamanii sana kan ta'e isaan namoota Girmaa jedhanii kanatu ijaaree artistichaa fi injiinerichi waliin ta'anii namoota kana gama filaa hiriyyaafiidha. Iddirii dhaabbannaa du'aa jiruu godhanna jedhanii akkatti ijaaramnee naan jedhu maamiltootiin kun gara ji'a 9 jechuudha. Himannaan irratti dhiyaate maal jedha? Qabeenya haasofsainitti kan shororkeessaa dhaataan himataman amma isaan. Miseensota ABO'ti, seelii ABO'ti akkas jedha. Walii galatti himannaan isaanii hundi karaa kana irratti. Wal gurmeessanii dhaabba ABO kan shororkeessee mootummaa kana humnaan diiguudhaaf akkas ijaaraman kan jedhu fakkaata. Artistiinis injiinerichi maqaa dhooftan sun isaanis Oromoodha? Jechuun Oromummaa kan garuu gurmeessee jedhe injiinera jedhamu kana artisti Girmaa kana dabalatee isaan nama 2 fidaa nama 3 fidaa jedhanii akkanuma deemanii ganaalee baay'achuu yenna jedhanii dinkaana bitachuu yenna akkasumaan jedhan maamiltoonni koo akkanatti himanitti. Yaada biraa dabaltan qabdu? Wanti biraa kan dabalu namoota maamiltoota kootii kan maakalaa'ii jiran fakkeenyaaf kan akka Dastaa Dinqaa. Allittiin buunee himannaan irratti dhiyaannee maakalaa'ima jira. Kan akka isaa kanaaf kan kana fakkaatu namni 83 akka jiru amma maatiin isaanii odeeffannoo naaf laataniiru akka waaree booda. Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Isinillee baay'ee galatoomaa.